Baay'ee shamaa kan jirtan nagaa jirtu Oromoo. Marti keessan bakka jirtanitti nagaa Waaqaa isin haa ga'u. Waanuma lamaan tokkorraa hin daqiiqaa yartuudha jechuudha. Inni tokko deeggarsa ramaddii Phaaphaasota Sinoodosiin Oromoo haaraan godhee fi waraana Oromiyaa irratti yeroo dheeraadhaaf waggoottii afran darbe kana gaggeeffamaa ture. Inni jiru akkuma jirutti ta'ee guyyaa lamaan sadan kana godina addaa naannoo Amaaraa Oromoo Kamisee Walloo irratti gaggeeffamaa jiru irraa inni waan xiqqoo jechuudhaaf yaala. Kanaaf baga nagaa taanee wal agarree akkam jirtan nagaa jirtan. Akkuma duraan dubbadhe guyyaa lamaan sadan kana egaa labsii Sinoodosiin haaraan Itoophiyaa ramaddii Phaaphaasota kibba Itoophiyaa dachee Kush irratti gochaa jiran ilaalchiseeti akkuma waliigalaatittuu manni amantii Ortodoksiiti amantoonni isaa iddoo lamatti qoodamanii inni kun mardoo taa'ee boo'aa jira. Inni gariin immoo gammachuu waliif ibsataa jira jechuudha. Irra caala immoo kan nama ajaa'ibuu fi akka dubbatamullee nama taasisu warra mardoo taa'ee boo'aa jiru kanaa fi miidiyaan isaanii waliigalaa qaban duula addaan hin cinne gochaa jiranii fi maqaballeessii boo'icha itti jiran kana isuma kanarraa maaliif akkas ta'uu waan jedhamuu fi ijaarsa kanas ilaallatee immoo yaada tokko kennachuuf jechuudha. Duraan durseeti sabaaf sablammiin Itoophiyaa addatti ilmaan Kush kan cunqursaa sirna Minilik amantii Ortodoksii kana waggoota jaarraa dheeraadhaaf sabaaf sablammii irratti gaggeessaa turee fi ba'aa yookaan meeshaa saba ittiin cabsaa ture san jalaa baatanii afaan keenyan afaan beeknuun lammii keenyan obboleewwan keenyan warra afaan keenyan dubbataniin warra afaan beektaniin afaan isinii galuuf akka aadaa fi safuu keessaniitti amantoonni Ortodoksii carraa ittiin barachuu fi ittiin waaqeffachuu fi ittiin waaqa keessan faarfachuudhaaf carraan kun argamuu isaatti baga gammaddanii jedha. Egaan kana jedhee booda waan kun bubbulullee egaa bara biyyattiin kun sirna federaalizimiitiin bultii jedhamee murtaa'e asii silaa sabaaf sablammiin mirgi ittiin amantii ofii gaggeeffachuu mirgi akka nama tokkootti qabaachuun malee afaan ofiitiin amantii ofii gaggeeffachuu afaan ofiitiin waaqa ofii waaqeffachuudha ture. Waggoottii 30 darbe wayyaaniinis biyyattii biyya sirna federaalizimiin bulchinaa biitti yookaan naannoleen afaan isaaniitiin tajaajilamanii afaan isaaniitiin haa hojjetanii afaan isaaniitiin haa baratanii haa jedhanii murteessan malee humni jaraa Ortodoksii kana ijaare duubarraa qabee humna jabaa waan ta'eef
wayyaanin illee isa kanatti buutee waan kun akka uummata bira gahu taasisuu hin dandeenye. Jijjiirama qabsoo ilmaan Oromoo qeerroof qarroon dhufe asiis waan kun hin yaadame hin tattaafatame malee hojiirra ooluu hin dandeenye jechuudha. Haa ta'u waggaa lamaan dura manni luba amantii Ortodoksii Oromoo ijaarra jedhu qeesis Balaay Mokonniniin jalqabamee ture. Inni sun waan sila ammaan dura ta'uu qabu, waan sila ammaan dura eeguma bara mootummaan darguu fi sirni qeenxee sun diigamee sirna federaalizimiitiin akka bulamu konstituushiniin heerri fi seerri ittiin bulmaata biyyattii sanaa ijaaramerraa kaasee waan ta'uutu irra ture. Haa ta'u malee immoo ammas darbaan qabu qabsoo ilmaan Oromoo gootee fi qeerroo fi qarreen jijjiirama biyyattii sana fidde sana keessatti hin ta'a jedhamee eegamaa ture. Sunis hin taane inni sun immoo jijjiirama kana keessa wanti akka hin taane hanqise imaammanni mootummaan jijjiirama kana qanqaalee fudhate gaafa taayitaatti ol ba'urraa kaase sirna minilik sirna aantsotaa ofiifis kaayyoon isaa nugusa ta'uu sirna sana faarsuu fi karaa sanarra imaammata sanarra deemuudhaaf waan karoorfatee fi innis kan kana godhee fi deeggarsan jara biraa argadhaa tokko kana lammaffaa immoo abjuu kiyya abjuu nugusummaatan fiixan baafadhaa kan jedhu irraa kan ka'e muummichi ministeeraati isaaniin ol kakaasuu isaan baqatanii biyya alaa turanii xayyaara ofiitiin fe'ee galchuu isaaniin kunuunsuu fi isaan jala deemuu bobaa jalatti qabatee bobaa isaanii gaaddidduu isaanii jala deemuudha ture karoorri isaa jalqabaa ture jechuudha. Dhugaadha warra wallole sana araarsuun suniidoosi biyya alaatti iddoo lamatti citee biyya alaatti bahe sana galchuun kun hojii eebbifamaadha hojii gaarii. Garuu imaammata kanatti inni imaammata kana qabatee jijjiirama dhufe kana kara biraatti jijjiiree ittiin barcuma isaa teessuma isaa tolfatee sirna aantsotaa deebisuudhaaf imaammata kana waan qabaateef inni yaadame suni jijjiiramni dhufe sunis karaatti gufatee rarra'ee hafe adeemsa waggaa tokko booda akkuma duraan kaase qeesis Balaay luba mana amantaa Ortodoksii kan jedhu Oromoon mana amantaa mataasaa akka naannootitti akka dhaabbatuu fi afaan ofiitiin akka baratu afaan ofiitiin akka barsiisu afaan isa ofiitiin akka waaqeffatu afaan ofiitiin afaan Oromootiin akka faarfatu kan jedhu karoora kana qabatee humna jabaa tokko wajjiniini namoota gahumsa gahaa qabanii wajjin qabatee bobbaa jalqabee ture. Dhuguma dubbachuudhaa fi Oromoo kiristaana qofa otoo hin taane Oromoo amantaa Ortodoksii amanu qofa otoo hin taane amantii Musliimaa, amantii kiristaana Pirootestaantii, Kaatoliikii waaqeffataan hundi waan kana Oromoon amantiitu adda malee Oromummaa walitti qabna. Kaayyoon qabsoon Oromoo kaleessatis Oromoon sadarkaa hundumaa fi jiruu fi jireenya isaa keessatti afaan isaatiin tajaajilamee nama ofiitiin tajaajilamee akka bulu waan tureef qabsoon kun kallattii hundumaanuu Oromoon gargaaraa ture jechuudha. Biyya keessaa haga biyya alaatti. Addatti bobbaa inni biyya alaa godhe keessatti bobbaa inni Ameerikaa kaabaatti godhe keessatti dhugaa dubbachuudhaa fi fudhatama guddaa qabaatee fudhatama
fi deeggarsa tumsallee baay'ee argate jechuudha. Warra inni qaaman otoo hin argin illee biyyuma Awurooppaa kanattuu yoo qaaman illee wal arguu baanne garuu diinagdeedhaan tumsa gaariitu godhamaafii ture. Kan nuti hundi keenya keessaa qooda qabnu jechuudha. Haa ta'u malee inni sun hundi gammachuun sun hundi Oromoon akkasitti gammadee ililchee simate suni akkuma waan Oromoo hundumaa mootummaan amma jiru kun duubatti cabsee duubatti deebise qabsaa'ota Oromoo kaan ajjeesee kaan hidhee kaan gidirsaa jiru kana sochii kanas tarkaaffii tokko otoo hin tarkaaffatin duula finxaaleeyyii Amaaraa wajjiniinuu wal qabatee Qees Balaay barcuma luka jalaa buteeti barcuma wayii jala kaa'e manuma keessatti fixadhaadhaa jechuudhaani. Qees Balaayis immoo wanta na argannaan waadaa uummata deeggarsa uummatarraa hamma sana argate kennata Oromoon itti kennate sana hunduma ganeeti barcuma sana guutee taa'ee jechuudha. Inni lubni amantaa Ortodoksii Oromiyaa Oromoo jedhamu suni bakka kanatti bufatee bakka kanatti ugguramee hafee jechuudha. Inni kun ugguramuu jedhama. Hin uggurame. Haa ta'u immoo Oromoon abdii hin kutanne kallattii biraatiin immoo waan amma ta'aa jiru kana jalqabamuu isaatiyyuu quba hin qabnu turreeyyuu amma immoo ifatti bahee labsiin kun godhamuun ramaddiin kun godhamuun Oromiyaadhaan alayyuu sabaaf sablammii dabalatee akka kanatti gadi ba'uun waan gaariidha. Gaarii fi qabsoon saba tokkooti kallattii hundaan yoo deeme maa irratti wal fudhataa jechuudha. Qabsoo Oromoon gochaa jiru keessatti yoo waan kun fiixabe yoo waan kun milkaa'ee lafa qabate hojii manaa tokko jalaa dhumaa jira jalaa xumuramaa jira jechuudha. So inni amma ta'e kuni akka Oromiyaattis ta'ee akka kibba Itoophiyaatitti hojii gaariitu hojjetame kanaaf deeggaramuudha qabaa jechuudha. Akkuma gaa fakkeenyaa fi luba mana amantaa Ortodoksii kaase sana namni guyyaa bofa argee halkan ta'e badheessaa jedhan sanii inni kunillee akka sana akka hin taane tokko Oromoon jabaatee gargaaruudha qaba. Oromoon bira dhaabbachuudha qaba. Sabaaf sablammiin hundi bira dhaabbachuudha qaba jechuudha. Miidiyaalee irratti sochii amma deemaa jiru kana waan amma ta'e kana irratti miidiyaan Oromoon qabu immoo addatti OMN hojii gaarii hojjechaa jira. Asumaanuu kan isin yaadachiisu dhimma kana ilaalchisee guyyaa har'aa kana Yihudeen keessummoota lama sagantaa addaa godhee dhimma kanarratti haasofsiiseera. Ijoolleen kun baay'ee ijoollee bilchaatoodha. Yaada bilchaataa dhugaa lafa jirtu babbareessanii lafa kaa'anii har'umaan arge ijoollee kana kanaaf Oromoon carraa kanaan otoo dhaggeeffattanii waan baay'ee irraa hubattu jedheetiin yaada. Kanaaf waan kana Oromoon deeggaruu bira dhaabbachuudha qaba. Oromoo qofaana miti sabaaf sablammiin. Sabaaf sablammii qofaadha miti warruma keessayyuu warri dhugaa kanatti amanu warri dhugaa jiru irratti dhugaa lafa jiru irratti amanu kana bira dhaabbachuudha qaban jedha. Egaan kana jedhee booda wantin bira hin dabarre jarri kun maaliif akkanatti maraatan? Akkuma jalqaba irratti jedhee dubbiin mardoo taateerti. Akkuma waliigalaatitti paappaasni guddaan kun waan mataatti baatan sana maqaasaa yaadadhu dhiifama naa godhaa of kolchaadha. Waan sun waan kabaja qabu. Isa mataatti gonfataniitu jedhanii iyyan. Maaliif akkasitti boo'an? Eesiin daaqoniin warri amantaa hundi boo'aa jiran hirqaa jiran. Waan kun wanni ta'e kun hamma kana waan nama boochisu. Jarana sagantaan jaraallee amantaa kana iddoo lamatti iddoo sadiitti qooduudha miti. Ofiin of bulchinaadha.
nama keenyan bullaadha. Inni gara biraati ramaddiin walqixa miti. Ija tokkoon ilaalamaa hin jiru. Sinodoosiin amantaa Ortodoksii Itoophiyaati parsantii 85 oli qaama tokko saba tokko qofaatu ramadamee qofaatu gaggeessaa jira. Inni kun immoo sirnuma gaafa Minilik bara Minilik sana gaallaannaa maaliin beetakiristaana eegabaam jedhan sana fakkaata. Kanaaf waan kun wal qixxaachuu qabaadha. Gaaffiin kun wanti kun waan nama boochisuuf waan tokko illee hin qabu. Garuu wanti dhugaa irraa hubannee fi irraa beekaa as geenyuu fi seenaa amantii Ortodoksiitii fi Itoophiyaa tana itti beeknutti wanti warra kana boochisaa jiru waan sadii jedheetiin akka tokkotti lafa kaa'a. Inni jalqabaati maqaa bataskaana kanaatiin qabeenya Oromoo saamu, lafa Oromoo saamu, isa kunuu taabotatu bu'anii lafa furfurdaa kanarratti taabonni bu'e jedhanii dhaqanii lafa saamu, achirratti dhaqanii iyyuu, wacuu, maraachuu, sana booda lafa sana fudhatanii lafa sanarratti Goojjaamiif Gondarii fi akkuma sooshaal miidiyaa kanarratti jedhamu baakgiraawundiin isaa maal akka ta'e beeku namni waa malee waan jedhu nama ajjeesifaatu dhufee nafsabbaatii Oromoodhaaf ta'aa jira. Iti qabeenya Oromoo meeshaa ittiin saaman isa kanatu irraa hidhataa jechuudha. Akkuma yeroo adda addaatti himanuu fi istaatiksiin galii mana sagada Ortodoksii parsantiin 75 oli naannawa Oromiyaa fi Oromiyaa irraa jiru. Naannawa Oromiyaa fi Oromiyaa gaafa jennu Finfinnee dabalateeti beeka. Finfinnee nuti lafa Oromoo, dachee Oromoo, magaala Oromoo jennee waan fudhannu. Galiin parsantiin 75 galiin mana sagada Ortodoksii Oromiyaa irraa fi lafa Oromoo irraati jechuudha. Sabaaf sablammii iddoo biraatii fi inni kaabaa wanti karaa sinodoosiidhaaf galu iyyuu hin jiru jedhameetti himama. Ittillee hin bu'amu jedhamu kan isaanii achumatti dhimma itti ba'u kan Oromoo kana saamu malee. Tokko diinagdee kana qubsuuma ittiin itti qubatan lafa Oromoo itti saaman nama isaanii itti qubsiisan kaabarraa fidanii Oromoo itti qubsiisan jechuudha. Tokko kan inni lammaffaan olaantummaa saba tokkoo. Olaantummaa saba tokkoo ramaddiirraa kaasee akkuma duraan jedhame parsantii 85 saba tokko qofaarraa jedha. Ramaddiin bulchiinsaa. Olaantummaa isaanii olaantummaa sirna kanaa. Olaantummaa sirna kanaa gaafan jedhu sirna Itoophiyaan itti ijaarame. Akkuma muummichi ministeeraa ammaa jedhu kun Ortodoksii hagarnaati jedhe. Amantiin kun beekaa amantii tokko qofaadhaa miti. Biyya kana keessatti amantii adda addaatu jira, amantii baay'eetu jira. Yoo xiqqaate yoo baay'ina kenninee fi lammii biyya sanaa keessaa Ortodoksii hin amana jennee yoo fudhanne parsantii 25 yookaan 30. Musliima jira, Kiristaana Kaatolikii jira, Pirootestaantiitu jira, Waaqeffataatu jira. Yoo baay'isne 20 parsantiin 20 immoo amantiin parsantii 20 biyya ta'uu hin danda'u abadan. Biyya ta'uu hin danda'u. Dhugaadha seenaa duratti kan Minilik sana yoo himne sabaaf sablammii cabsanii amantii kana Oromoo irratti fe'anii sabaaf sablammii irratti fe'anii kana jalatti cabsanii mootiin tures mootii warra amantii Ortodoksii gaggeessu waan tureef faarfannaan mana amantiillee kan mooticha faarfatu waan ta'eef seenaa bara sanaa nutti himu yoo taate isa kana irraa hin fudhannu dhageenyee bira dabarraa jechuudha. Haa ta'u malee Ortodoksiin biyyaa jedha. Ortodoksiin biyya miti bar Itoophiyaanoo biyya taatee hin beektu maqaa malee biyya jechuun biyya namni nagaadhaan tasgabbiidhaan ananiidhaan badhaadhinaan keessa jiraatudha biyya jechuudha. Biyya yoo kan jennu taate. Biyya baraa baratti jaarratti
dhiiga dhangalaasu, dhiiga lolaasu, beelaa fi galadoo addunyaan Itoophiyaa gaafa jettee baattu biyya kadhattuu, biyya hiyyeettii, biyya beelaa, poverty kanaan beekama Itoophiyaa gaafa jettu Google gaafa gootu jechuudha. Addunyaan kanaan nu beekama. Kanaaf Itoophiyaa namti jedhamtuun iyyuu biyya guutuu hin taane maqaadha. Kanaaf olaantummaan sirnichaa kanatu harkaa bu'aa, kanatu isaan maraachaa jechuudha. Inni kuni isa lammaffaa. Sadaffaan siyaasa. Siyaasni ijaaramuu biyyattii kanaatirraa kaasee akkuman jedhee amantii kanaan walitti qabateeti. Tumsallee gargaarsallee kan biyya Awurooppaa kana argatee haasootiin tuni biyya kana cabsite addatti immoo Oromoo cabsite biyya kiristaanaa kiristaan daseet jedhamtee addunyaa tana sobamteeti addatti immoo Awurooppaa siyaasa uumama isheetirraa kaatee jechuudha. Ammas isuma san. Ammas maqaa amantaa kana qabatanii charchii kana qabatanii siyaasa hojjechaa jiran. Meelaalaa. Isuma amma ayyaana cuuphaa dheengadda darbe kanarratti maaltu ture? Alaabaa Minilik magaalaan marsanii addatti Finfinnee tanaan marsanii alaabaa sirna qeenxee sirna Minilik durratti afarsaa oolan. Alaabaa kiiloomeetira 2 kiiloomeetira 5 hodhisiisanii magaala keessa afanii jechuudha. Sana qofaa miti. Oromiyaa keessatti faarfannaan ture guyyaa cuuphaa guyyaa gooftaan keenya itti cuuphame Iyesuus Kiristoos Yordaanos bu'ee itti cuuphame jedhanii kana faarfatu. Warri ayyaana sanarraa qooda fudhatanii jechuudha. Finfinnee keessatti maaltu ture? Amaaraa ይገዛል Amaarri hin bita, Amaaraa ይገዛል jechumtuyyuu Amaaraa ይገዛል inni jedhamu kun maalidha wanti bitamu kun? Isuma Minilik gaallaa, shaanqillaa, gudeellaa jedhee nama gurguraa ture sana, dhala namaa gurguraa ture sana, gidirsaa ture sana, odoollee bari biyya bulchinaa, hagar hin maraallen, Amaaraa yimaraal, Amaaraa hagar yimaraal, abjuu akkasii kanallee odoo himatanii gaarii Amaaraa ይገዛል jedhanii nurratti dhiichisanii jechuudha. Magaala guddittii mootummaan keessatti biyya bulchaa jirurraa keessatti kana dhiichisan jechuudha. Inni biraa mana amantii kuusaa meeshaa waraanaa godhatan. Gaafa Caaluu ajjeesanii fi Abiyyeenyu Jawaar irraa eegduu kaasanii Oromoo mufatu mana sagadaa keessaa kilaashii gadi guuranii ittiin ijoollee Oromoo waxalaa ture. Golgaa mana sagadaa jalatti waraanaa fi dabballoota leenjifataa jiran. Kanaaf meeshaa ittiin waraanaa fi siyaasa itti gaggeeffatan waan sadan kana waan dhabaniif waan sadan kana dhabuun immoo isaaniif baduu waan ta'eef kanaaf jecha maraatanii hirqanii bo'anii jechuudha. Malee Paappaasiin tokko dhugaa jiru tokko dabsee imimmaan harcaasuu odoo hin taane dhugaan jiru isa kana. Gaaffiin saba kanaatis isa kana. Gaaffiin kun sirnaan haa deebi'uuf. Anis bakka jirutti kanan tajaajila. Isaanis bakka jiranitti ufaa tajaajilanii, walaa tajaajilanii harka keenya irraa kaafanna jechuutu irra ture. Kuni hundi maraachuun maaliif? Kuni hundi gubachuun lafarraa bakka akka waan lafarraa dugugamanii tokkotti fudhachuun qabxiilee kana sadan waan dhabaniif. Inni kun immoo hin oolti, hin bulti malee akka durii sanatti Oromoo saamuun akka durii sanatti olaantummaa saba tokko oluuf qabanii Oromoo of jalatti rirriituun Oromoon akka magaala hin seenne taasisuun fedhinnaa isaa malee immoo alaabaa Minilik irratti fe'uun
irratti dhiichisuun inuma hin taane. Inni kun inuma hin taane. Jarana bari barsiisaa afaan ufiitiin afaan Oromootiin barsiise itti dhaadatanii waggaa lama hin taadhaate. Daaqon Phexros Tasfaayee Sanbatatti ajjeesan bara. Gumaan isaallee eessa akka jirullee amma yoonatti wanti dhagahin qabu. Garuu seenan sun seeraa nama seenessu. Bara kanatti afaan Oromootiin waan barsiiseef jedhan. Kanaaf ajjeefame. Mee yoo tole naa jedhe iskiriinii kana sheer godhaa dhaggeeffadha. Dursa mee faarruu jaraa kana dhaggeeffadhaati. Booda waa'ee Daaqon Phexros Tasfaayeen isin dhageessisaa dura kana mee dhaggeeffadha. Kun faarfannaa Minilik. ንጉሠ ነገሥት ምኒልክ በኢትዮጵያ jedhanii jechuudha. Akkasanii isa kanatu isaan irraa hafaa jechuudha. Kanaaf maraatan. Maaliif kaayyoon isaanii nama guddichi sirna Minilik deebisuudha. Sirna Minilik deebisanii olaantummaa sirna qeenxee sana deebisuudhaaf waan ta'eef amma yoo sinodosiin tarkaanfiin sinodosiin fudhate kun yoo milkaa'e isa kana hundatu bakki itti faarfatamuu fi bakki itti leellifatamu dhabama jechuudha. Isa kana Oromoon ta'e Phaaphaasonni kunillee isin daangessuu hin danda'an. Fudhadhaati Gondarii fi Gojjamittiin galaa. Fudhadhaati Gojjamitti Gondarittiin galaa jechuudha. Inni biraati ammallee kan Phexros Tasfaayeen isin dhaggeessisaa. Yakka gara biraa hojjetee miti namni kuni afaan Oromootiin barsiise. Afaan Oromootiin barachuudha qabaa. Oromoon kan jedhu jennuu qaba. Itti dhaadatanii eeganii karaatti eeganii ajjeesan. Mee dhaggeeffadhaa. Magaalaa Sabbataatti lubni mana amantaa Ortodoksii Phexros Tasfaayee sanbata darbee ajjeefame. Waa'ee lakkoo bizoor olaanaa maatii fi poolisii yaafate dubbiseen ture. Phexros Tasfaayee magaalaa Sabbataa Bataskaanaa Gabreelii lallaba amantaa akkasumas immoo barsiisa amantaa ta'anii tajaajilaa turanii isaan sanbata duraa darbee barii sa'aatii 11tti maraabanii lallabaaf yookaan immoo qindaasiidhaaf ennaa deeman karaa irratti reebamanii akka ajjeefamanii haati warraa isaanii Aadde Buzunesh Tasfaayee kanatti himanii akka Aadde Buzunesh natti himanitti egaa lolli kun amma durallee mana amantaa kana keessatti afaan Oromootiin lallaba amantii adeemsisuudhaan kan beekamanii kanaaf yeroo adda addaatti maaliif
afaan Amaariffaa malee afaan Oromootiin lallabdaa kan jedhu doorsiin irra gahaa akka ture akka itti maastiran kanatti himanii kana malees guyyaa tokkonumaa lallabanii innaa waltajjii irraa bu'anii gara dubbaatti namoonni lama qabanii maaliif akkana beekatanii afaan Amaariffaatiin malee maaf lallabda kan jedhu deebicha irraan ga'uudhaaf akka turanillee akkatti malee turanidha kan himanii kanaan alattis akka addisuunis jedhanitti namni amantaa kuni alaa jechuun mana amantaa saniin alatti waldhabdeen maaliif ta'e yaaddoo biraallee akka hin qabnedha kan jedhani kanaan alattis yaaddoo isaanirra yookaan lubbuu isaaniitiif akka sodaatan kanaallee qaama nageenyaa bulchiinsa magaalaa Sabbataatiif akka barreessinuuf wajjin barannee barreessinee ture qabiyyeen karaa kanaatiif lubbuu kiyyaannaa sodaadhaa doorsiin sababa afaan Oromootiin lallabuuf jecha doorsiin narra gahaa jira lubbuu kiyyaannaa sodaadhaa akka jedhuu fi yoo lubbuu kiyyaallee tarii ta'ee kiyyaanaaf haa barbaadamu namoonni na doorsisan abalu jedhee maqaa isaanii barreessee akka qaama nageenyaa bulchiinsa magaalaa Sabbataatiif galchee turedha. Ati warraa isaanii kan natti himan. Bakka kana ilaalchisuudhaan qaamoleen nageenyaa maal jedhan wanti iyyaafatti jira? Qajeelcha poolisii magaalaa Sabbataatti qopheessee ture abbaa deemsa qorannoo yakkaa kan ta'an koomaandar Taaddasaa Fufaa dubbisee ture akka isaan jedhanitti yakki dhuguma achitti raawwatamees kan jiru battaluma yakki raawwatamuu isaa dhageenyatti immoo garee hundeessinee qorannoo irra jirraa akkamitti ajjeesanii eenyutu ajjeesee nama akkamii to'atame kan jiru garuu qorannoo keenyaaf iccitii baasuu waan ta'eef ammatti himuudhaaf narra kan jedhanii qorannoo kanaan xumureen booda odeeffannoo kanaa arginu kan jedhan. Fageenya Bizoor Olaanaa odeeffannoo duraan ga'eef guddaa galateeffannamu. Inni kun egaa BBC irratti kan gabaafame afaan Oromootiif waan barsiiseef inni doorsifame doorsifamuu isaallee himate hin ajjeefamee jechuudha. Phexros Tasfaayee hin ajjeesanii waan afaan Oromootiin afaan isaa fi maatii isaa saba isaa wal quunnamsiisuun waan barsiiseef ajjeefame. Oromoon kana hunda baannee jirra. Sila guyyaa sanarraa kaasee sila Oromiyaa guututti afaan Amaaraatiin baratamuun hin qabuun labsamuutu irra ture. Eesis balaayiffaa kana baataniiti har'a barcumni itti tolee jira. Tarkaanfii har'a phaaphaasonni fudhatan kanallee gadi caccabsaa, gadi bubuusaa, nuu harkatti asii qabnee jirraa irratti haasaa jirra. Waggaa meeqa akka irratti haasaan hin beeku. Haasaa jirra jedhaniiti tarkaanfiidhuma kanayyuu dura dhaabbachaa jiranii jechuudha. Kanaaf silaa otoo akka jiraanne Oromoon guyyaa sanarraa kaasee mana sagadaa Oromiyaa keessatti gaafa Phexros Tasfaayeen ajjeefamerraa kaase mana sagadaa Oromiyaa keessa jiru maratti afaan Oromootiin malee hin waaqeffatamuu, hin faarfatamuu, hin kadhatamuu jedhee finciluutu irra ture. Ba'aa kan hunda baannee jirra. Guma Phexros Tasfaayee waaqni haa baasu. Waaqni haa baasu. Dhaloonni immoo bilisummaa Oromiyaatii fi bilisoomuu mana amantaa Ortodoksii Oromootiin ba'a. Manni amantaa Ortodoksii gaafa bilisoome, gaafa inni bilisoome gumaan isa baatee jechuudha. Isa kana Oromoon akkanatti fudhadhaa. Kan biraati yeroo gabaabduudhaa fi waa'ee weerara waraana Walloo ilmaan Warqituu irratti gaggeeffamaa jiru kanarraa inni waa xiqqoo jedha. Oromoo kiyya yeroo baay'ee wal komannaa addatti immoo Oromoo diyaaspooraa jirru kana Oromoon gahaa walii birmataa jiru. Wareegama kaffalamaa jiru kana wareegama kaffalaa jiru kana keessatti biyya keessatti Oromoon wareegama kaffalaa jiru kana keessatti Oromoon biyya alaa sagalee ta'uudhaanis haa ta'u waan danda'uun diinagdeedhaan madoo isaa wal'aannachuu Oromoo buqqa'ee gargaaruu irratti shoora nurraa eegamu taphachaa hin jiru. Isa kana har'as borus yeroo gadi baanu hunda miidiyaa irratti yoo gadi baanu hunda wal qeeqna. Akka itti jirrutti immoo akka itti wal qeeqnu taasisa jechuudha. Akkuma quba qabnu xiqqoo waggaa tokkoof hafuura baafattee turte ijoolleen Warqituu. Hundumti keessanuu quba qabdu
waan asii nuti walirraa himnu miti. Paarlaama irratti iyyuu bakka bu'oonni isaanii waan himachaa waan iyyachaa turanii waan ta'eef jechuudha. Ilmaan Oromoo lafarraa duguuganii qe'ee irraa guban. Harma durbee Oromoo irraa murani harma muraa aannolee sana Walloo Kamiseetti ta'e jechuudha. Wallootti ta'e jechuudha. Walloo ilmaan Oromoo irratti ta'e. Inni kuni paarlaamaa keessatti kan himatan. Paarlaamaa keessatti bakka bu'oonni kan iyyatani. Paarlaamaa biyya faashistii biyya Itoophiyaa sanaa irratti madootu ambulaansii irraa buufamee qalamee qaqqalame. Ambulaansii madoo fe'ee deemuutu hospitaala otoo hin gahin karaatti irraa buusanii balbala hospitaalaatti irraa buusanii qaqqalan. Kan viidiyoo waraabamee yaa'aa jira. Finxaaleeyyiin Amaaraa artistoonni finxaaleeyyii Amaaraa ilmaan Oromoo Walloo dhukaasuu itti shaakalanii kun paarlaamaa keessatti kan dubbatan. Dhukaasutu ilmaan Oromoo irratti shaakalan. Finxaaleeyyiin Amaaraa artistoonni finxaaleeyyiin Amaaraa Minilik Zamachaa jettee mataattii fi harkatti hidhattee ilmaan Oromoo warra irratti dhukaasa shaakalan. Amma immoo waggaa tokkoof egaa hafuura baafatanii booda itti deebi'amee guyyaa 3 kana ibiddatu irraa boba'aa jira jechuudha. Isa kana Oromoo kiyya isaan lolachaa jiru, diina ofirraa rukuchaa jiru, cabsanii ofirraa deebisaa jiru. Kana keessa buqqa'u maatii buqqa'utu jira, qe'ee gubachuutu jira, madootu jira, goofandimiin tokko banamee jira. Inni danda'u akka hawaasaatti bakka jirutti waan danda'uun biraa dhaabban. Inni kun immoo bakka waa walitti qabuu hin dandeenye goofandiin banamee jira. Goofandiin banamee jiru feesbuukii kootirra xanillee sheer nan godha. Namuyyuu yoo barbaade hin argata jedhee yaada. Gargaarsa Walloo jedhaatii yoo gootan argachuu dandeessu jechuudha. Goofandimii gargaarsa Walloo yoo jettan argachuu dandeessu. Kanaaf dafnee haa qaqqabnu kan jedhuun waamicha isiniif dabarsuu barbaada. Inni gara biraa ammallee saba keenyaaf gahaa sagalee ta'an jiru. Uummata keenyaaf gahaa sagalee ta'an jiru. Har'a addunyaan dhimma Oromoo kan gurratti bu'uu dideef haga dandeessisu waan sagalee ta'uu fi dadhabneef. Nus gahaa sagalee ta'an jiru. Lammaffaa qabsoo Oromoo haa tumsinu. Kallattiidhuma kamiiniyyuu warraaqsi amma biyya keessatti deemaa jiru. Innumti amma amantii ortodoksiitiin wal qabatee deemaa jiru kun inni kuniyyuu waa tokko. Inni gara biraa guutummaan guutuu Oromoo keessatti falmiitu jiru. Falmii sana bifuma ta'een bifa karaa nagaa bifa Oromiyaa fi Oromoo baraaruudhaaf wareegama kaffalamaa jiru kana bifuma kamiiniyyuu Oromoon gargaaruu bira dhaabbachuutu sirra jira. Biyya keessatti qotee bulaan Oromoo qabsoo Oromoo lubbuu ofii kennee qabsoo Oromoo gargaaraa jira. Qabsoo Oromoo deemaa jiru lubbuu ofii kennee bira dhaabbachaa jira. Eessa odoo irratti gubanu nuti jireenya kana otoo jiraachaa jirru kan jirru immoo beekadha maqaa Oromootiin himanneeti. Akka Oromoo taaneeti inni waan gara biraa ta'e haa ta'uuti malee. Ammoo qabsoo tana tumsuun dirqama seenaati. Dirqama seenaatiin jedha ulfaadhaa galateeffatu.